Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota peejii Qeerroo App akkam jirtan nagaa keessanii nageenyi kiyyaa kan kabajaa kan jaalalaa bakka isin jirtan hundatti isin haa ga'u isin jedha. Egaan peejii Qeerroo App yeroo appilikeeshina babbareedaa qabatee isiniif dhiyaata. Keessatti kanarraa immoo baay'ee waan addaati waan hundi keessan jaallattanu namoonni biyya alaa hojjetan hundi keessan waan jaallattanu kun maal jennaan doolaara guyyaa guyyaatti nama gaafachuu kan hin qabne jawaaluma keessan irraa guyyaatti doolaarri akka inni kan Itoophiyaa haga inni jijjiiru jechuudha. Ka biyya feetanii ilaaluu yoo barbaadan guyyaa guyyaatti isin agarsiisa jechuudha. Innis appilikeeshinii suni appilikeeshina kana jechuudha. Appilikeeshina kana maaliifuu immoo liinkii isaa diskiripshinii yuutuubii kiyyaa jalan isinii kaa'aa jechuudha. Nam tokko gaafachuun alatti jechuudha appilikeeshinuma kana galtanii jechuudha. Kunoo haala kanaan akkuma isin argitanu kunoo suudii riyaalii tokko asirratti Itoophiyaa riyaala akka inni jijjiiru asuma irratti isinii baasa jechuudha. Sana immoo ka biyya barbaadaniiti akkuma kanatti piroosesii waa tokko hin qabu ittuma seentanii naan kana isinii baasa jechuudha. An fakkeenyaaf kana ofiifan akkana buufadhee ka suudii kana seentanii qayyaruu dandeessanii ka biyya barbaadan irra buuftanii ammas kana ka jijjiirtan jechuudha. Ka Itoophiyaa kunoo alaabaa biyya barbaadan irra buuftanii yoo barbaadanis maqaatti bareetanii naan biyya barbaadan bareetanii naan doolaara haga inni jijjiiru isinii baasa jechuudha. Kun waan baay'ee natti tolee jiru appilikeeshina hundarraa jechuudha. Kana hundi keessan itti fayyadamuu qabdanii. Kunis waan ta'aabii tokko hin qabu ittuma galtanii naan isinii baasa jechuudha. Sana dura garuu jechuudha yuutuubii kiyya warri hagaarraa beeta sabatti taatanii jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Warri immoo itti ta'uu barbaadane keessaafuu appilikeeshina kana achirran isinii gadhiisa warri duraan hin godhin jirtanu warri har'a beeta saba ta'uu barbaadane yuutuubii keessan irratti Qeerroo App jettanii barreessanii. Sana booda akkanatti isinii baasa jechuudha. Erga akkana isinii baase kunoo mallattoo asirratti argamtu saarchiin instead Qeerroo App ka jettu kana jechuudha. Yeroo tokkoof hoggasin akkanatti cuqaastane akkanatti isinii baha sabiskiraayib mallattoo jettu kana si'a tokkoof cuqaastan jechuudha. Sana booda hin galtanii liinkiin diskiripshinii hunda jalan kaa'a jechuudha. Amma viidiyoon haaraa gadhiisu jala irratti akka kanatti seentan jechuudha. Hogga seentan akkanatti isinii baasa. Mallattoo asirratti argamtu kana ni argitan jedhee yaada mallattoo kana jechuudha. Hoggasiin akkanatti cuqaastanii akkanatti isinii baasa jechuudha. Liinkii bakka akkanaan kaa'a viidiyoon haaraa gadhiisu jalatti kunoo akkuma isin argitan bakka kanatti jechuudha. Warra argitaniittu liinkii kana buufachuuf aappii kana buufachuuf liinkii kana cuqaasaa ka jedhe kana asumaan buufattanii jechuudha. Appilikeeshina kanatti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Waan baay'ee isin fayyadu dheetanii kan inni abdadhu. Egaan sabiskiraayib gochuu akka hin daganne sana booda kanaan appilikeeshina babbareedaa gadhiisuuf illee nan ta'a jechuudha. Yuutuubii kiyyatti kottaa beeta saba ta'aadha isiniin jedha. Appilikeeshina kana immoo buufadhaatti itti fayyadama. Eenyuun illee ka fayyadu jawaaluma keessaniin guyyaa doolaarra ganirra oole bartan jechuudha. Egaan barnoonni keenya irraa kana fakkaataa sheer waliif godhaatti nama hunda bira akka inni gahu isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.